namoonni yeroo ammaa baay'een gochaa hantuunni hojjette kana kan hojjetan jiru. Dhugaa jaldeessi qabu sana ka qabanis jiru. Yooyya akkam nagaa jirtu? Nagaan araarri waaqaa isiniif haa baay'atu. Har'a oduu durii tokkoon isinitti hima. Oromoon egaa oduu durii yeroo namatti himu waa nama barsiisuuf bashannansiisaa ergaa gaarii nama dabarsa. Qabeenyi Oromoon qabu keessaa tokko mammaaksa oduu durii afoola keessa jechaadha. Kanneen mammaaksi dubbii fixa, dubbii fida akkuma jedhan oduun durii kuni nama bashannansiisaa ergaa gaarii iskiriptii namatti himudha. Kanaaf har'a oduu duriin isinitti hima. Warri haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa, nu jajjabeessaa. Wanti isin kafalchiisu hin jiru. Garuu nu jajjabeessitan sabiskiraayib yoo gootan nu guddanna. Gaafa guddannu immoo gaggaarii isiniif dhiyeessina jechaadha. Kanaaf yuutuubii Sooraa Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaani maatii Sooraa Miidiyaa ta'a. Oduu durii walii wajjin haa dhaggeeffannu. Oduu durii isinitti himu kana sirriitti caqasaa. Dhumarra ergaa isaas isiniifan kaa'a. Hayyee na duukaa koottaa. Dur keessa jedhama. Hantuutaa fi jaldeessatu qonna walitti qotatu. Qonna qotatanii qonna kana keessatti gahee isaanii bahan. Waan isaan irraa eeggamu hundumaa hojjetatanii oomisha gumbiidhaan gahatan. Gaafa gumbiidhaan gahatanii egaa gumbii kana akka hattuun jalaa hin hanne, akka namni jalaa midhaan kana hin qicanne dabaree eeguuf walii galtee godhatan. Guyyaa tokko jaldeessa ta'eega, guyyaa tokko immoo hantuuta ta'eega. Utuu dabaree eeganu hantuunni boolla qotatte. Utuu jaldeessi hin beekin karaa sanaan gumbicha urtee midhaan achi keessa jiru gara boollatti gadi guurte. Guurtee qixxeessite. Jaldeessi quban qabu. Biyyi nagaa dhadheetti guyyaa dabaree isaa eegaa, guyyaa isheen heddummoo boqotachaa. Nama dhiba. Hantuunni karaa boolla sanaatiin gumbii urtee eega gadi guurtee booda midhaanicha erga fixxee booda jaldeessaan akkas jette. Obbo Jaldeessatti midhaan keenya haga yoomii eegnaa adda qooddamnee gurgurachuu qabnaa jetteen. Jaldeessis fayyaalummaa isaa tolee rakkoon qabu haa gurgurannu jedhan. Gaafa dhaqanii gumbiirraa soraa ol saaqanii midhaanichi keessa hin jiru. Yoona hantuunni ni iyyite biyya balleessite iyyaan. Maal jennaani jaldeessatu midhaan walitti qabnu gurgurate. Isa tas keessaa fixe jedhe. Jaldeessi anaa mite foon abbaa kootii anaa mite. Situ as keessaati guyyaa dabaree keetii bade. Situ balleesse, situ gurgurate midhaan kana jettee iyya gaafa buustu ollaan birmate. Ollaan bitaa mirgaa birmate maali rakkoon keessan gaafa jedhaniin rakkoo jiru hundumaatti himte hantuunni. Jaldeessis ani hin beeku. Karabbi beeku ani midhaan kana hin gurgurre. Sooraa kanas ol qabee ilaalee hin beeku jedheeti dhugaa jiru hawaasa jaarsota maanguddoota achi jiranii ol gaanitti hime. Sana booda hantuuta qabaan dadhabde. Maal wayyaree jennaan ofuma isheetiif immoo mala fidde.
Na dhaggeeffadhaa. Malli isheen fidde maal seetan? Abbaan dhugaa ni ba'a jette. Abbaan dhugaa qabu ni ba'a jette. Kanaaf jaldeessi eega ani hin fuune jedhe nu lameenuu gootaraa kanatti nu lameenuu gumbii kanatti galchaati ibidda nutti qabaa jette. Sana booda abbaan dhugaa ni ba'a jette. Jaldeessatti galtaa waan kana hidhanii jaldeessa gaafannaani haa ta'u jedhee itti walii gale. Sana booda gumbicha keessa galchanii jara lamaanuu soraa gumbii itti gad gombisanii itti cufanii abidda itti qabsiisan. Hubadhaa. Hantuunni boolla qotatteerti. Minaanis karaa sana hatte. Har'a garuu ani abbaa dhugaati jechaa jirti. Kanaaf ibidda nutti qabsiisaa nu gubaa kan jetteef jechaadha. Maaliif boolla qotatteerti kaa karaa sana ba'uuf isheen. Gaafa ummanni jaldeessa hantuuta achi keessa galchanii abidda itti qabsiisanii hantuutattiin boolla sanatti gadi badde. Jaldeessi kophaatti hafe. Sana booda Waaqayyo rooba cimaa fide. Rooba cimaa fidee roobni kuni roobee gumbii boba'aa jiru sana soraan irraa boba'aa jiru sana al takkaan dhaamse. Egaa dhaamsee booda lolaan achirraa walitti qabame suni gootaraatti guutee boolla hantuunni seente sana boolla isheetti gadi nammee hantuutatti ajjeese. Jaldeessi bilisa ba'ee jedhama. Kun oduu duriiti. Oduun durii barnoota baay'ee qaba. Hiika baay'ee qaba. Obboloota ko namoonni yeroo ammaa baay'een gochaa hantuunni hojjette kana kan hojjetan jiru. Gochaa jaldeessi hojjetes dhugaa jaldeessi qabu sana kan qabanis jiru. Namoonni baay'een har'a ofii isaanii miidhanii ofii isaanii yakka hojjetanii ebelutu yakka hojjetee garuu Waaqayyo firdii qajeelaa ni kenna. Dhugaan si jalaa badeera. Dhugaan kee si jalaa dhokateera. Si miidhanii ofii isaanii dhugaan keenya jedhanii dhugaa kee sirraa mulqaniiru. Waaqayyo guyyaa isaa eegee firdii qajeelaa ni farada. Hammam dheeratullee hammam fagaatullee Waaqayyo firdii dhugaa firdii qajeelaa ni farada. Firdii qajeelaa ni murteessa. Kanaaf har'a yoo miidhamteeyyuu har'a otoo dhugaa qabduu dhugaa kee si jalaa awwaalanii nama yakkaa yoo si godhaniyyuu nama balleessaa qabu yoo si godhaniyyuu dhugaa dura qabatte sanarraa hin maqini. Maaliif Waaqayyo guyyaa isaa eege yeroo isaatti murtii sirrii murtii qajeelaa firdii qajeelaa siif farada. Sheekkoon durii gaa kana nu barsiisa. Oromoon ijoollee isaa yoo barsiisu nama yoo gorsu oduu duriitiin nama qajeelcha. Maddii qabee ati kana balleessiteerta kana gooteerta dhee daayirektii yoo namatti iyyuu himuu baate karaa oduu durii kanaanii ergaa isaa guutuu dabarfata. Ilmaan isaa barsiisaa har'a ga'e. Nus kanuma barre. Egaa guddaa galatoomaa oduun durii kun baay'ee namatti tola. Ergaa gaariis qaba. Warri YouTube keenya subscribe hin goone subscribe godhaa. Nu jajjabeessaa. Yaadaaf qeeqa qabdanis immoo nu barreessaa. Fayyaa nagaa ta'a. Amalli kee guddaadha ganda malee si dhaaba.
ganda malee si naamu handa malee si waamu yaada malee si maamu 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 amalli kee guddaadha ganda malee si naamu ganda malee si naamu handa malee si waamu.